Hello, akkam jirtu. Kun Oromiyaa Digital Hub irraati. Barnoonni keenya Information Technology akkuma itti fufetti jira. Fuulli koo ifeen jiru xiqqoo sirriitti ifeera. Sababni fuulli ifuu koo sabiskiraayibarii 3,000 gallee jira. 3,000, 1,000, 2,000, 3,000 jechuudha. 3,000 jechuun lakkoofsa baay'ee guddaadha. Kun kan dhufe immoo qofaa konfidee osoo hin taane waan isin na gargaartaniif yookiin immoo sabiskiraayib gootaniif, hiriyoota keessaniif waan sheer gootanii fi waan foloo na gootaniif. Kanaaf guddaa galatoomaa ulfaadhaa jiraadhaan isiniin jedha. Gara fuulduraatti immoo barnoota sadarkaa eeggate yookiis immoo barnoota viidiyoo bareedaa ta'e information technologies haa ta'u wantoota dijitaalii wajjin wal qabatan hunda karaa YouTube kana gadhiisuu itti fufnaa jechuudha. Kuma beekamu namoonni keenya beekumsa gurguddaa qaban jiru. Garuu namni bahee beekumsa qaburraa xiqqoo namaaf sheer godhu nama muraasa. Maarree anis immoo yookiis immoo akka Oromiyaa Digital Hub irraatti wanta naaf gale wanta hin beeku gara fuulduraatti cimee hojjechuudhaaf waadaa isiniifan galaa jechuudha. So galatoomaa ulfaadhaan isiniin jedha. Gara fuulduraatti immoo 10,000, 100,000 hanga miliyoonaa waliin kabajuu ni dandeenya. Waan beeknu waliif sheer goonaa, waan beeknu waliif qoodnaa. Kanaaf jabaadhaa baradhaa. Barumsa malee furmaanni hin jiru isiniin jechuun barbaada. Warri YouTube kana hanga ammallee sabiskiraayib goone immoo sabiskiraayib gochuudhaan eegalaa. Hiriyoota keessaniif immoo sheer gochuu hin dagatiina. Yeroo ittaan 10,000 waliin keekii murraa jechuudha. Ammaaf gara barumsa keenyaatti kallattumaa furnaa yeroo barannaa gaarii jabaadhaa isiniin jedhan obboleessi keessan. Okay, yeroo darbee accessing file and folders kan jedhu ilaalle accessing file and folder kan jedhu keessatti haala kamiin kompiitara keenya irraa faayila access goone fayyadamuu akka dandeenyu yookiis immoo faayiloota nu barbaachifne akkamiin akka delete gochuu dandeenyu fi akkasumas shortcut garaagaraa fayyadamne kompiitara keenyatti faayila keenya manage gochuu dandeenyu ilaalle turre jechuudha. Kanaaf viidiyoo sun ilaaltaniitu jedhee yaada. So har'ammoo kan nuti waliin ilaallu computer drives kan jedhudha jechuudha. Computer drives kan jennu kuni fakkeenyaaf yeroo darbe faayila keenya access kan goone maalirraati? Hard disk computer keenya irraa yookiin immoo storage computer keenya yookiin secondary storage kan jennu sunidha jechuudha. So sun immoo maalidha? Computer drives kan jennu kanadha jechuudha. So computer drives yeroo jennu maalidha meen? Computer drives kan jennu kuni a drive is a hardware component used to store and retrieve data, file, program, operating system. Kanaaf computer drive kan jennu kuni hardware party computer keenya ta'ee jechuudha. Faayila tokko kuusuudhaaf yookiin storage jennu kana erga kuusnee immoo yookiin erga faayila keenya computer keenya irra kuusnee retrieve goone yeroo biraa deebinee akka nuti fayyadamnuuf maybe torban kana ta'uu danda'a, ji'a kana ta'uu danda'a yeroo barbaanne computer drive kana irraa deebinee retrieve gochuu kan dandeenyu jechuudha. Akkasumas immoo faayila yeroo jennu immoo maybe PDF faayilii ta'uu danda'a, text faayilii ta'uu danda'a, image ta'uu danda'a, video ta'uu danda'a. Warreen nuti irra kuusnu sun jechuudha. Program kan jennu immoo software computer keenya irratti fayyadamnu, hard disk keenya irra jechuudha yookiin immoo computer drive keenya irra taa'aa akkasumas immoo operating system kan jennu immoo Windows 10, Windows 11 jennee kan waamnu kun yookiin immoo Linux operating system jennee kan waamnu kuni computer drive keenya irraa store goona yookiin immoo store ta'a jechuudha. So computer drive jechuun hardware party dha jechuudha. Kanaaf kananaaf hubadhaa. Another thing of the concept of this computer drive is all drive store file program file and jenne sinitti meera image ta'uu danda'a, text ta'uu danda'a, word ta'uu danda'a, ppt yookiin powerpoint ta'uu danda'a. Isa kuusuudhaaf nu gargaara. Akkasuma program kan jennu immoo software fakkeenyaaf pdf amma irraati barachaa yeroo kana pdf software dhaan akka bannutu nu gargaara jechuudha. Kana program kan jennu sana used by computer. So warreen kana kuusuuf nu gargaara yookiin immoo store gochuuf nu gargaara jechuudha. Computer drive hardware party computer keenya keessatti argamu. Kanaaf akkasitti for example where you write letter in word processor argitanii fakkeenyaaf letterii tokko yoo barreessinu
word processor. Word processor maalidha? Programmidha. The program is loaded from hard drive. Kana programming hard drive irra jira jennee jechuudha. Programming word processor yookiin immoo akka nuti tekstii tokko barreessuu dandeenyu yookiis immoo akka nuti message tokko barreessuu dandeenyu. Fakkeenyaaf PDF kitaabni kun yeroo jalqabaatiif programming word processor jedhamuun barreeffameera. Kanaaf yeroo barreessinu sun immoo eessatti save goona? Hard drive irratti save goona jechuudha. Yeroo deebinee fayyadamnuuf yookiin waggaa kana yeroo barbaanne deebinee fayyadamnuuf hard drive irratti store goonu jechuudha. Kuustuu jechuudha. Ishii kuustuu jennu sunidha jechuudha. So loaded from hard drive. When you save the document, saved to what? Saved to hard drive. Barreessine erga xumurree booda save goona. Save maal irratti goona? Hard drive irratti or other disk drive. Hard drive qofa osoo hin taane immoo fakkeenyaaf computer keenya irratti kan nuti fayyadamnu warreen akka flaashii. Utuma hard drive irratti save godhee nama fakkeenyaaf ishii kana argaa jirtudha yaada. Ishii kana jechuun flaashiidha ishii kun. Flaashii kana irratti illee store gochuu dandeenya jechuudha. Kun illee akka hard drive irratti consider gochuu dandeenya jechuudha. In Windows operating system, drive is referred to by letter C ta'uu danda'a, D ta'uu danda'a, F ta'uu danda'a. In Windows operating system. Linux operating system kan jennu kun baay'ee waan ta'eefidha jechuudha. Nuti kan barachaa jirru Windows operating system irraati yookiis immoo kitaabni keessa kun kan qophaa'eeru Windows operating system irratti hundaa'eeti. However, Linux operating system uses three structures. Linux operating system concept biraati amma kitaaba keessa kan waliin qabatu garuu gosa operating system itiinis. Windows operating system irratti garuu hard drive kan jedhu leeterii C, D, F hanga Z tti assign gochuu dandeenya warreen kanaanidha jechuudha kan nuti. Linux operating system immoo three structures starting from root represented by forward slash akka kanaa miti jechuudha. For example, this is slash home in Linux is directory used to store use file. Bakka Windows or Linux operating system fayyadamne mallattoo kana fayyadamna jechuudha. Bakka maali? Bakka CD, F jennu kanaa jechuudha. So a computer drive can be hard disk drive. Computer drive kan jedhamanii warreen waamaman keessaa tokko hard disk drive. Isa nuti amma computer keenya irraa qabnu kana amma fattoo hard disk drive osoo computer keenya irra hin jiru ta'e nuti akkasitti kanarraa ilaaluu hin dandeenyu jechuudha. Sababni isaa iyyuu wanti nuti irraatti ilaalaa jirru kun operating system keenya waan nuuf eeyyameef. So hard disk drive computer drive keessa tokko. Another thing is CD or DVD. Amma fakkeenyaaf ijoolleen ammallee kanan beektanii CD and DVD kan jedhu kun amma fakkeenyaaf duratti fiilmii mana fiilmii irraa ishii kanaan fudhan amma dur. CD isheen kan ammas illee jirti garuu bakka kana faayila waan gara baay'ee fudhachuu dandeenya. Flaashiidhaan ta'uu danda'a. Warreen akka telegiraamii ittiin walitti erguu ta'uu danda'a. Warra garaagaraa ta'uu danda'a. Garuu duratti CDdhaan fiilmii fa'aa fudhachaa DVD televezyiinii keenyatti kan fayyadamnu mana keenya keessatti warreen sun illee store gochuuf nu gargaaru jechuudha. Akkasumas immoo computer drive jedhama waamamu. Removable disk USB kun ishii nama dura isinitti argisiise kana humna ishii kana jechuudha. Ishii kana. Ishiin kun USB flash drive jedhamte jechuudha. These are called secondary storage device which you have learned in grade 8. Class data akka barataniittani yaada waan kana. Secondary storage wanta jennutu jira. Primary storage kan jennu jira. Primary storage kan jennu RAM random access memory kan jennu yookiis immoo ROM read only memory kan jennu jechuun computer keenya irratti gosa storage ta'anii primary memory jedhamu. Secondary storage kan jennu immoo faayila permanent store gochuudhaan warreen nu gargaaran. Permanent yeroo jennu immoo yeroo dheeraadhaaf. Garuu primary memory kan jennu warreen akka RAM yookiin immoo random access memory kan jennu suni faayila yeroo dhiyoo amma computer amma fakkeenyaaf PDF irraa isin barsiisaa jiru kun amma RAM irra jira yookiis immoo random access memory jechuudha. Nuyi computer keenya kana cufnaan kun ni badaa jechuudha. Sababni isaa iyyuu temporary storage waan ta'eef jechuudha RAM. So warreen amma sitti tarreessine kun secondary storage jedhamu jechuudha. Another concept within this computer drive is hard disk drive or computer drive is hard disk or flash disk ነው የምንለው
we say hard disk or fixed disk. Constantly one way. So here we are designed as C. Kenya operating system Kenya Windows Kenya local disk C kan jennu rajara kanaf C lettering kun sunin bakka buute jechuudha. Drive. The hard drive is a main data and the program storage hardware device that can provide quick access to large amount of data and the program in computer. Fakkeenya computer ko kun terabyte tokko qaba yookiin immoo gigabyte kuma tokko qaba. Gigabyte. So storage drive yookiin immoo secondary drive kan jennu kuni file baay'ee ta'e yookiin immoo size guddaa qabachuudhaaf nu gargaara jechuudha. So hard disk drive is the main data and program storage drive jenneerra. So this is CD or DVD drive, which is also called optical disk drive. No, warra optical disk drive jenna allow you to use CD, DVD. Optical disk drive kan jennu kun akka computer keenya CD fudhachuu danda'u yookiin immoo DVD fudhachuu danda'u warreen nu gargaaranidha jechuudha. So leetiin muuziqaa amma keenya akkuma dura isiniin jedhe muuziqillee ta'uu danda'a, fiilmiillee ta'uu danda'a warreen kanarratti load goone yookiin immoo upload goone warra kanarraa dhaggeeffachuu dandeenya. Kanaafidha mana fiilmii irraa yookiin immoo mana viidiyoo irraa warreen kanaaf fudhannee kan galda isiniin jedhe duratti. So watch movie or store any file. Akkasumas immoo warreen kuni fiilmii fi warreen akka muuziqii qofaaf miti kan qophaa'an. Faayilota biraallee qabachuu danda'u jechuudha. Warreen akka PDF warreen akka kitaabota garaagaraa kanarraallee kaawwachuu dandeenya jechuudha. It is usually designed as DG. Fakkeenya yeroo waa'ee kompiitara keenya kana ishii kana jijjiiruu dandeenya garuu C ishiin asitti jenne kuni hard disk keenya ishii qabattu yookiin immoo fixed disk kan jennu kana. Garuu yeroo baay'ee CD or DVD or jennu immoo warreen akka leeterii D or G minaamin jennu kanaan qabattee warra jirtudha jechuudha. A USB drive which is also referred to as a flash. Ishiin dura isinitti argise drive or memory stick is small. Xiqqoo argitaniitu miti. Kana kompiitara keenya irratti connect goone fayyadamna malee portable kan jennuuf kanaafidha. Connect gochuu dandeenya irraa hiiqisuu dandeenya. So portable device that plug into USB port on your computer. So USB drive are commonly used for storage. Data backup jechuun nama fakkeenyaaf faayilii tokko kompiitara keenya irraa sensitive yoo ta'e akkaan yaalaa hin banneef kompiitara keenya irra illee jira kanarra illee jira jechuudha. Yeroo baay'ee faayilaa xixiqqoo kun amma giigaabaaytii 32 dha. Kanaaf baakappiidhaaf fayyadamaa jechuudha. Yeroo barbaade iddoo barbaade baadheen deemuu nan danda'a. So computer drive jedhamti. And transferring file between device. Argitanii kompiitara kana ishii kana kompiitara kootti connecting godhaa. Deemee immoo bakka biraatti transfer ittiin gochuu danda'a yookiin immoo kompiitara biraatti jechuudha. Sababni isaa maaliif? Portable waan ta'eef. Another thing, the following figure show example of common computer drive. Warreen kana mee ilaalame? Warreen kana ilaalaa. Kompiitara keenya keessa warri kun maalnaa? Hard disk isa jennu sun jechuudha. Kanarra kan faayilli taa'u kompiitara keenya keessa osoo garaasaa kompiitara keenya kan addaan diigne yookiin disassemble goone ilaalle bifa kanaaf qabaa jechuudha. Mashiina asitti kun 3 terabyte gigabyte 3 jechuudha. 4 terabyte gigabyte 4 jechuudha. Kana fakkaatti jechuudha kompiitara keenya keessa hard disk kan jennu hard drive or hard disk. Ishiin kun immoo optical drive CD dha ishiin kun. Ishiin kun immoo DVD optical drive jedhamu warra walitti. Kun immoo maalidha? Portable yookiin immoo faayila transfer gochuudhaaf gargaaramna akka barbaannetti xiqqoodha small size dha kan jennu sun immoo flash dha jechuudha yookiin immoo USB flash kan jennu kanadha jechuudha ishiin kun. So akkasitti hubachuu qabna jechuudha. Another concept within this chapter is this concept. That means the difference between drive and driver. Drive and driver. Yeroo baay'ee yeroo waamnu drive fi driveriin walitti nu jalaa bubbu'a. Kanaaf garaagarummaa isaanii mul'ifti ishiin kun. Some user may be confused with drive and driver. Asumatti osoo gara definition ittiin galleen jechuudha.
Drive jechuun isa amma barachaa turre sun. Hard disk, USB, CD, DVD warra jenne sun drive jedhama. Driver kan jennu garuu software. Software maaliif nu gargaaru? Fakkeenyaaf piriintera tokko kompiitara keenya irratti connect goone fayyadamna yoo ta'e piriinterri keenya fi kompiitarri keenya akka waliin haasa'aniif yookiis akka waliin communicate godhaniif software nu gargaartudha jechuudha. So driver ishiin jettu kuni software party. Software one device communicate with another device akka ta'uuf kan nu gargaartu jechuudha. Maybe kompiitara keenyaa fi piriintera ta'uu danda'a, kompiitara keenyaa fi USB flash ta'uu danda'a. Ishiidhaaf kan nu gargaartu ishiin kun softwareidha jechuudha. So these are separated garaagarummaa qabu tokko miti lamaan sanii. The word drive typically refers to mechanical hard drive or solid state drive. Bakka kanaa fakkeenyaaf kompiitaroota amma kun hard disk isiniin jedheera yookiin immoo hard drive isiniin jedheera. Kompiitaroota baay'ee keessatti fayyadamna. Garuu amma kompiitarri baay'ee latistii ta'an yeroo dhufan solid state hard drive yookiin immoo SSD kan jennu qabatti jechuudha. Kanaaf ishiin kun lamaaniyyuu tokko ta'uu danda'a. Sababni isaa driveidhaan bakka bu'u lamaaniyyuu. Solid state hard drive used to store operating system warra instead of Windows 10, Windows 11 sannu kan data in the program inni driveidha. By drive yaasaa jira. Kota ammoo gara drive'itti moduuf. Driver is a software code that enables one or more hardware device to communicate with computer operating system. Argitani? Software code ishiin kun maal kan gootu? Hardware kan biraa hardware yeroo jennu immoo printerii ta'uu danda'a, bilbila keenya ta'uu danda'a, interneetii ta'uu danda'a yookiin immoo interneetii konneektii goonee fayyadamna fakkeenya RJ45 jedhama. Warra sun ta'uu danda'a. Akka kompiitara keenya wajjin waliin dubbataniif kan nu gargaartudha jechuudha. Wanti nuti kompiitara keenyatti connect goonu. So device communicate with computer operating system. Without driver, a computer could not send any receive or currently hard drive devices, printer and flash. Argitani? Driver computer keenya qabu taanaan kompiitara keenyarraa waa print gochuu hin dandeenyu jechuudha. Driverin printera gargaaru hin jiru taanaan. So garaagarummaan isaanii kanadha jechuudha. Garaagarummaan isaanii maalidha jennee driverin hardware partiidha. Data store gochuuf kan nu gargaaru. Driver kan jennu immoo software party. Maaliif kan nu gargaaru? Hardware biraa kan kompiitara keenya wajjin communicate haala salphaadhaan godhuuf jechuudha. So iskiimee warreen amma hanga amma baranne practical isaa si waliin ilaalame. Accessing all drive available in computer. Fakkeenyaaf kompiitara kanarra hard drive akkama flash kanas connecting godha koottaadha. Ishiin dura isin argisiisaa ture sun ishiis connectan godha achumaan sanitti argisiisa. Connect godhee jira amma connect godhee jira ishiillee isinitti argisiisa achumarraa. So accessing all drive available on computer. Computer keenya irra kan jiru hundasaa access gochuu barbaadne. In Windows 10, it is possible to view all mounted or attached drive in File Explorer. Duru yeroo baranne yookiin immoo yeroo darbe yeroo banne File Explorer maaliif nu fayyada jenne? File keenya wajjin interact gochuuf. File keenya kompiitara keenya irra jiru waliin interact gochuuf. File Explorer kompiitara keenya irratti fayyadamuuf immoo maloota garaagaraa fayyadamuu dandeenya. Tokko Windows key plus E yoo jenne File Explorer banuu dandeenya. Lama taxi barii keenya irra iconiin kun jirti. Taxi barii keenya irra iconiin ishii kanaan File Explorer yookiin immoo file keenya wajjin interact gochuu dandeenya. Kan biraa wanti nuti gochuu qabnu ishii kana erga Windows File Explorer keenya deemne File Explorer gara faayidaan ishii kana to achieve this follow following step carefully. Mee step tokko hanga sadii kana waliin ilaalume. Open File Explorer by pressing Windows plus key. Ishii kunola Windows plus argitanii anumti isatti buunaan ishii kana naaf File Explorer ko banadheera jechuudha. Kottaa ishii kana akkana gadi bunnee booda ol bunnaa. Lammaffaan maal jedha? In the left pane select this piece. This piece kan jettu barbaadame sirraati. This piece kan jettu barbaada. Argitanii ishii kana
this PC kun asitti bu'eera this PC kan jettutti. Ammas koota gadi butaa ishii kana gadi gotoota maawusii keessanii. All drive are shown on right. Here 1.4 on typical view of the PC view. Margitani this PC irratti amma computer keenya samma irraa barachaa jiru kana irratti yookiin kitaaba keessa irratti kanatu jira. Sababni isaa iyyuu hard drive kan jennu sun partitionii hojjennee fayyadamuu dandeenya. Local disk C kan jettu kun amma operating system irra jira. Gigabyte 475 jira. Kitaabni keessan kan irraa qophaa'e kun jechuudha. Gara kan keenya ammoo haadha numee koottaa. Gara kan keenya haadha nushii kana. Gara kan keenya ishii kana koottaa guddistu. Waan meeqatu jira meesirraa waan baay'ee miti amma kun. Local disk C. Operating system keenya kan irra jirudha ishii kun. As keessa faayilota baay'eetu jiru. Dhiisaa kana koottaa duubatti deebitu. Kan biraamoo maaltu jira? Local disk E. Kan ammoo kanumarraa kuteen as kaa'eera. Sababni isaa faayilota kan biraamoo as keessa kaawwadha. Ishiin kun USB drive. Isheetu kan ammoo ishiin dura itti connect godhee sunidha. Isinitti argisiisuudhaaf jedhee. Kun flash ishiin sunidha yookiin immoo portable. Small hard disk. Small hardware naatichi. So USB drive no kan jennuuni jechuudha ishii kanaan. Computer keenya irraa connect godhee buqqisnee itti fayyadamuu dandeenya. Ishiin kun immoo laas immoo kottaa laala. DVD and read and write drive. Computer keenya irratti waan sun fayyadamuu dandeenya amma keessa galchine. Read and write. Barreessuulee dandeenya, irraa dubbisuulee dandeenya. Ishiin kunis immoo dura yeroo isinitti dubbachaa ture amma fakkeenyaaf computer koo gigabyte 1000 qabaan siniin jedheera. Kan addaan kukkuteeni malee 1000 ta'a. So karaa kanadha jechuudha kan nuti computer keenya irraa hard disk keenya argachuu dandeenya. Wottaa mettaanne immoo waan jiru laala. Asirra garuu tokkumatu jira kuneeffamatu jira. Sinis kan keessan cheekii godha akkasumatti. So kuni waa'ee hard disk computer drive jechuudha hanga amma kan waliin barachaa turre. Wottaa meemma fakkeenyaaf practical exercise kan wajjin hojjennu. Practical exercise kan waliin hojjennu. Working group of 2 or 3 accessing the removable drive. Removable drive kan jennu USB drive ishiin siniin jedhee dura sinitti argisiise amma computer akkootti connect and copying file from it following the instruction given below. Amma ka ishee asitti kennamte kana hordofneetu hojjenna. Plug a removable drive and copy any file into folder created in your document folder. Amma fakkeenyaaf koottaa ishii kana gochuudhaaf dura instruction isaa dubbeenu. Plug jechuun connect godhaa jechuudha yookiin immoo ishees USB kana connect itti godhu yookiin immoo itti suuqnu kana jechuudha. So plug a removable drive and copy any file into folder created in your document. Koottaa qaama fakkeenyaaf asitti yeroo dura isinitti argisiisaa ture hojjenni plug goonee irra kunoo asitti nutti mul'ateera. Innaa erga akkas goonee as dhufname. As dhufnee faayiloonni kun faayilota USB flash qorra jiranidha. Ani amma kun asirraan barsiisaa faayiloonni asirraa qabu asirra jiru. Ishii kana dhiifne garuu maalluun jedhee ajajni sun maalluun jedhee copy any file into folder created in your document folder. Document folderii keenyatti copy godha asirraa wanta jiru. Fakkeenyaaf new folderii kun guddataa dursinee koottaa akkatti foldera create godhan beekna miti. Ishii kana irratti click goona, ishii kana click goona. Foldera haaraa create goone, foldera haaraa create goone sun irratti hojjenname fakkeenyaaf. Folder 1 folder 1 jenne. Homaan qabdu mala ishiin kun. Homaan qabdu. So copy godhaati, ishii kana copy godhaati. Documentii kan jennu barbaadaas. Documentii keessa haadha kaati jedhu. Documentii keessa waan baay'een qaban. Documentii keessa waan baay'ee waan qabuuf rakkoon qabu. Achumatti dabala ishee amma finnee dhufne sun. Paste. Argitanii folder 1 kan jettu dhuma kanarra jirti. Kana copy goonee rakka tokko xumurre ajajisa jalqabaa xumurree jirraa jechuudha. Ittaan immoo note for save removal of flash drive. Where you have done using flash drive, do not remove it from the USB port just yet. You will need to make sure that they disconnect properly to avoid damaging file or drive. Follow these
step below to safely remove in your kana xumurree irra ishee ammas jenne kana isa sinis akkasuma gootaniitu jedhee yaada. Amma immoo maal goona amma fakkeenyaaf USB flash keenya kompiitara keenya irratti connect ta'ee jiru kana callisneeduma akka barbaanne connect goone callisneeduma akka barbaanne irraa buqqisne faayilli keenya damage ta'uu danda'a. Kanaaf maal gochuu qaba? Right click on flash drive, then select disconnect or eject disconnecting the file drive. Karaa kana remove gochuu dandeenya jechuudha. You can now safely remove the flash drive from USB port. Then maal gooname koottaa ishii kana maal nuun jedhee azera koottaa iddoo kana jirti this PC keessa seenna. This PC keessa erga seenne right click erga goonee booda kana keessa eject yookiin immoo disconnect jedhu barbaadame. Eessa jira? Kunoo bakka kana jira. Argitanii? Bakka kana jira. So maal godhaa jedhe? Ishii kanatti bu'aa. Ishii kanatti yeroo bu'uun maal ta'a? Filaashiin keenya ofuma isaa keessaa bahaa jechuudha kompiitara keessa. Osoo hin faayilli keenya miidhamiin filaashiin keenya kompiitara keessaa bahaa jechuudha ofiisaa. So maaltu jira taanetti? If you want to rename a flash drive, follow this step. Step kan hordoftaniit amma fakkeenyaaf USB flash kan jedhu sun maqaa keessaniin godhachuu dandeessu ammasin. Ani ammaaf hin barbaadu waan ta'eef sin garuu maal gootu? Right click the flash drive, right click erga gootanii select rename. Renameen immoo maqaa jijjiiruudhaafidha jennee kana dura baranneera. So rename irratti click gootu suniin booda maqaa haaraa galchituuf jechuudha flash keessan kanaaf suniif. So practical exercise kan akkasitti hojjenneera. Sinis kana yaalaa laabii keessatti bakka kompiitara argattanitti. So next one is in window most of your program are stored in program file. Window irratti jechuudha program yookiin immoo software nuti kompiitara keenya irraa qabnu program file keessa jira folder kana keessa. And your document are frequently saved in my document folder. Waa lamatu jira ammas keessa. Window keenya irraa program file yookiin immoo software nuti kompiitara keenya irratti install goone. Amma fakkeenyaaf koottaa mi'as sinan fida. Argitu warreen asirraa desktop yookiin immoo screen irra jiran kan. Warreen asirratti ani install godhe kun hundi eessa keessa jiru jechuudha? Program file nu eessatti argama? C kan argitu? C kan irratti click erga goone program file jedhu barbaadame as argitanii? Kun ishii kana jechuudha. Kana keessa jira waan ani kompiitara irraa qabu hundi jechuudha. Kana sin barsiisuudhumaa fedha wantani kompiitara keenya irraa qabnu kun as keessa jira. Lammaffaan immoo fakkeenyaaf waa barreessine amma nuti yeroo wordiidhaan isaa ta'u waan barbaadne waa barreessinu directly eessa dhaqa jechuudha. My document folder kan jettu sun keessa seentii jechuudha. My document folder kan jettu defaultidha kun osoo nuti hin filatiin. My folder, my document. Ishii kana keessa kana amma ani ofii koo as kaayee osoo hin taane wantoonni ani hojjedhu ofuma isaanii yeroo tokko tokko yoo ani bakka hin filannee fi as keessatti seevii ta'u jechuudha. So kuni akkasidha. Kuni akkasidha. Kan biraa meeshii kana toone amma fakkeenyaaf barsiisaa keessan kilaasitti si barsiisu ta'ee ishii gara piroojeektii kana siniifan kennaa jechuudha. Kana ofii keessan yaalaa. Sababni isaayyuu iskibirtoo baasaatii waraqaa irratti barreessaa jira waan ta'eef yaalaa ishii kana. Hunda isaayyuu sirriitti kitaaba keessa irraa dubbisuu yaalaa. Wantoota chaapterii jalqabaa irraa baranne yookiis immoo guyyaa jalqabaa faayil organization irraa kaanee baranne akka nuti hubannuu nu gargaara. Managing file, folder and drive. Warreen kana konseptoota sadan kan asumatti xumuraa jechuudha. Managing file kan jennu keessa maaltu jira? Creating file, copying file, deleting file, renaming or modifying file, removing file. Move kan jennu copy fi move gochuu garaagarummaan jiranii. Copying more than one copy yeroo nuti qabaannu. Move kan jennu immoo kompiitara keenya irraa firee tokkitti yookiis immoo koppii tokkitti qofa yeroo qabaannu muuviidha jennaa jechuudha. Koppiin immoo maalidha jenneerra? More than one taasisuu jechuudha koppii jechuudha. So warreen kana sirriitti hordofaa kitaaba keessan irratti akkas sin ajaja akka kitaabni keessan sin ajaja kanatti jechuudha. So kana fakkaata jechuudha barumsi chaapterii kana. As keessatti key concept kan jennu drive is a hardware component of computer which store file and folder. Kana bakka drive yookiin hard disk, flash, CD ምናምን kan jennu sun hojii biraan qabu kompiitara keenya irraa. Kanuma lamaan hojjechuu qofa jechuudha. Store file yeroo jennu programming illee as keessatti ramadama.
So folder illee akkasuma jira. Drive can be fixed and removable. Fixed in warra kamidha? Warra akka hard disk. Removable in warreen akkamiti? Warreen akka USB flash. Isin dura sirriitti argisiisu. Fixed drive are found in within computer while kun computer keessatti argama. Fixed kan jennu kun computer keenya keessatti. Local disk C jenne sun kun. While removable drive are portable and plugged in externally. Alaati connect kanatti goonudha yookiis immoo PC keenyatti kan baannee deemnu removable drive jenna jechuudha. Another thing is this PC section of Windows Explorer navigation part contain all drive. This one is mounted on the computer. Kan nuti ofii keenyatti connect goones kan biraas hundi isaanii achuma keessa jiru jechuudha. Kanaaf kana xumurreerra kan biraa unit sama boqonnaa kana keessatti mee hanga ammaatti waliin barachaa turreerra. Maal hubattanii mee amma kana keessatti kun irruma deebi'as. Learning file and folder is important. Yeah, organization small or large have file management system either in computerized or manual system. Amma fakkeenya university ta'uu danda'a, mana barumsaa ta'uu danda'a, hospitaala ta'uu danda'a. File isaanii haalatti manage godhan qabu jechuudha. Akkamiin computeraan ta'uu danda'a, warra computeraan qabne immoo manually waraqaa jechuudha. Sama fakkeenyaaf akka dossier jechaa turre soffaa jechuudha. Another thing is organizational maintain different files such as human resource ta'uu danda'a, day-to-day activity ta'uu danda'a, date payroll file ta'uu danda'a, customer file ta'uu danda'a, organizational document. Warreen kun hundi isaa haala organizationiin tokko organizationiin guddaan lafarree warree fakkeenya warreen akka university, warreen akka baankii, computer based dhaan isaan fayyadaman jechuudha. Warreen kan hunda isaanii computeraan kan isaan manage godhan. Also, student must know how to manage file and folder. Kana hubattaniitu jedhee yaada. Kuni kan keessan argitanii student must know how to manage file and folders. Manage file and folders yeroo jennu so warreen kana walumaan laalleera jechuudha. Kan biraa the following are key point of file and folder organization. Warreen kana amma key point laalleera kana. A file is a collection of similar data stored in computer system. Dhume bakka kanuma waa'een file. Similar data yeroo jennu image wal fakkaataa ta'uu danda'a, text ta'uu danda'a, video ta'uu danda'a, stored in what in computer system. Kun waa'ee file. A file in computer is analog to real world file which is used to store some data. For example, student data, teacher data. Computer keessatti kan jennu kun isuma dur waraqarra turetu gara computeratti dhufee computerized data. In computer file can be document ta'uu danda'a, picture ta'uu danda'a, audio ta'uu danda'a, video ta'uu danda'a, application ta'uu danda'a. Wanti nuti computer keenya irratti fayyadamnu kana. The file in computer has icon. Icon kan jennu fakkeenyaaf faayiloonni computer keenya irratti argaman hundi kun faayiladha. Different icon qabu icon wal fakkaatu hin jiru amma sirra. Different icon kan jedhu ishidha jechuudha. Graphical, small graphical representation of file jechuu dandeenya icon sun immoo. Another thing is a folder is like Manila folder. Dossier isa jennu isa duratti amma fakkeenyaaf as keessa fakkeenyaaf soo kana laalle as keessa tonagne jechuudha kan keessa. File soo kana keessa keenya Manila folder kenna jechuudha. Folder help you organize similar file together so that you can locate file in computer easily. So warreen kana dubbisa warruma duratti barachaa turredha. Exercise kana bareechinsi ni hojjedha. Exercise. So kuni dhuma chapter 1 keenyaati. Review exercise kana sinifan hojjedha. Sinifan gadhiisa jabaadha baradhaa ijoollee barumsa malee furmaan hin jiru. Yeroo barannaa gaarii subscribe gochuu hin dagatinaa irrallee subscribe gochuu hin dagatinaa. Kanaaf hiriyoota keessanis illee share godhaa turtii gaarii wal argina exercise yookiin immoo unit review kana waliin jecha review exercise kana waliin deemnee wal argina jabaadhaa turtii gaarii. Bye.